baga nagaan dhuftan gara maatii keenyaa chaanaalii. Warroonni asin dura maatii keenya taatanii baay'ee galatoomaa isiniin jecha warri adda dhuftanii haaraa nu daawwataa jirtanii maamila keenya nu ta'a subscribe like follow nu godha wal jajjabeessuu aadaa haa godhannu. Adda immoo ka isinitti agarsiisuuf dhufee jiru xibsi fresh isa jedhamu akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa. Amma ammoo garuma wantoota hojiif nu barbaachisanii deemnaa na hordofa. Shunkurtaan akkanatti mummuramaa kun akka argitan akka dhedheeraa isaa qaqadhifamee akka foon woddiinuu ta'utti mummurraa jechuudha. Foon keenya ammoo baay'een xixiqqeessinuu akka keessaa mul'atu foon akkana muree qopheeffadheera. Wanti nu barbaachisu foonii kabira qullubbii adii nu barbaachisa. Kallee adda kallee afur qopheeffadheera. Nyaata kana nama afuriin nyaanna jechuudha. Koroomaan nu barbaachisa. Sooqiddi nu barbaachisa. Qaaraan nu barbaachisa. Dhadhaan nu barbaachisa. Irdii xiqqoo akka bifti isaa nu bareeduuf nu barbaachisa jechuudha. Garuma hojii deemna. Zayitiin an kana fayyadama. Zayitiin illee nu barbaachisa. Buddeenni dhumarratti akkamitti akka kukkutamu isinitti agarsiisa. Amma garuma hojii keenyaa deemna. Bisaan hin xuuxanne bisaan kana xuuxachuu qaba. Wanti bisaan kana xuuxachiifnuuf bisaan keessaan jijjifneef maali? Yoo bisaan kun keessaa bade foon mi'aa isaa hin badaa jechoo. Foon diimaa qulqulluu waan ta'eef keessaa jissuu hin qabnu jechoo. Osoo bishaan biyyaa taatee haga xuuxachuufis eenyu turee bishaan biyyanaa waan taateef foonuma keessa achuma keessatti walii wajjin ta'ee xuuxachuu qaba. Kun akka argaatan kana hin hafaa walitti deebina xiqqoo ture. Wanti bishaan xuuxate kana fakkaata. Wanti siifee natti buusaa jechuudha. Dhadhaa xiqqoo itti buufna. Akkana bareeda. Irdii xiqqoo itti buufna. Korormaallee sooqiddalle amma waliin jenna. Akkatti bareedu laala qadaannee walitti deebina. Kana fakkaata. Yoo qabaatanii rosemary mi'eessaa kunoo xiqqoo itti buufattanii amma bishaan qabbanaa osoo hin taane bishaan bu'aa ho'aa osoo hin taane bishaan kanatti danfifadhee meeshaa kanatti danfifadhee bishaan danfaa itti buusa haga nu ga'u jechuudha. Buddeenni waan itti kukkutamuuf
haga nu ga'u laallee bishaan itti buufna. Haga qophaa'uuf buddeena keenya murannaa. Kate nu ga'ee jira. Baay'ee bareedaa, baay'ee mi'aawaa. Akkana goonee itti buufanna. Buddeenni baay'ee bututuu hin qabu. Yoo butute hin bareedu. Akkanaan keessa seensiftanii jechuudha. Wantaan gara gargalchitanii akkuma argitan kana qopheeffadheera ka jalatti fudhu hin baafanna jechuu. Nyaata mi'aayaa mana keessan taa'aatii yaalaa. Yoo jaalattan like, follow, share godhaa. Wantoonni nu asitti qopheessinu akka yeroo hundaa daddafee isin dhaqqabu yoo barbaaddanii mallattoo dawlii santuqaatii ol ka jedhu yoo tuxxanii isin gaha jechuu. Kanaaf walaa gargaaruu ammallee dhaamsa kennaa. Torbaan nyaata gara biraatiin akka isin dhufnuuf nagaatti isiniin jedha. Nyaata kana nyaadhee isinitti agarsiisa. Wow. Baay'ee tokko mi'aam. Ni jaalattanii hojjadhaa mana keessanii nyaadhaa. Nagayaatti.